dhalli namaa irra jiraatu ardiilee torban keessaa ardii jaha. Jahan keessaa takka Afrikaadha. Guyyaa har'aa waa'ee biyya teenya ardu samraa jedhamuun beekamtu addunyaa biratti waa'ee Afrikaa tanarraa haasa'uufi. Biyyoota 56 qabdi yeroo ammaa. Biyyoota qarqara galaana guddaa qabaachuudhaan addunyaa keessattis sadarkaa qabdu keessaayi. Qabxiin dubbachuu deemnu guyyaa har'aa Afrikaan maaliif hiyyoomte? Sababni hiyyummaa Afrikaa maali? Dura dursoo Afrikaan ni hiyyoomte moo ni saamamte? Hiyyummaan isii ilmaan isiitiin itti dhalate moo harka birootu summii hiyyummaa kana biyya Afrikaa kana keessatti facaase? San dura hiyyummaan dhuguma Afrikaa jirti yoo jenne waan shakkii tokko hin qabne qorannoon addunyaatii fi warri isii keessa jiraatullee beeku. Addunyaa keessaa ardiiwwan jahan qabeenya qaban addunyaa tanarra jiran keessaa irra gadi aanaan hiyyummaadhaaf gadadoo fi waraanaan illee sadarkaa tokkoffaratti kan argamu ardii Afrikaati. Hiyyummaa Afrikaa sababoota isaa osoo ittiin seeniin dura mee Afrikaan akka waliigalaatti qabeenya hagam gahu qabdi? Qabeenyi isii qabeenya akkuma isin beektan qabeenya uumamaatii fi ka guyyaa keessa hojjetanii addunyaa dhiyeessantu jira. San dura qabeenya uumama irratti Afrikaan addunyaa keessa gara jalaa jirti jenne. Fakkeenyaaf waan gabaabaa guyyaarraa argaa ooltan fakkeenya isinii haa kaasu. Akka biyya keenya Itoophiyaa yoo fudhanne Itoophiyaan ilma namaa miliyoona 100 fi miliyoona 25 irraa haga 30 qorannoon kan inni isii keessa jiraatu jechuudha. Ummata miliyoona 130 konkolaataa meeqatu Itoophiyaa keessa jira? Konkolaataan geejjibni socho'u haga ammaatti qorannoon bara 2025tti mirkaneesse konkolaataa miliyoona 1 fi tuqaa 3 qofa. Ummata miliyoona 100 konkolaataa miliyoona 130 konkolaataa miliyoona 1 fi 300 yoo hirte namni tokkochi konkolaataa tokko nama 100 olii yaabbatu jechuudha. Biyya ambaatti fakkeenya Ameerikaa biyyoota guddatan yoo ilaalte ilma namaa miilaan deemu yoo ispoortiif ta'e malee yookiin qaama isaa jabeessuuf fayyaa isaatiif ta'e malee sababa hanqina konkolaataatiif gabbahee hin deemu. Akka fakkeenyaatti biyya ollaa keenya Saa'ud Arabiyaa yoo fudhanne namni Saa'ud Arabiyaa keessa jiraatu miliyoona 40 irraa 45 jedha qorannoon. Konkolaataan bara 2025 Saa'ud Arabiyaa keessatti argamu konkolaataa miliyoona 14 fi tuqaawii miliyoona gara 15 jechuudha. Biyya san qubattoota biyya saniitiif gahaadha jechuudha. Biyyoonni addunyaarraa ardiiwwan addunyaa tana keessa jiran keessaa miilaan lafarra yaa'uudhaan miilaan deemuudhaan sadarkaa tokkoffaarratti argamu lammiiwwan biyya Afrikaa keessa jiraatanidha. Keessaa Itoophiyaan sadarkaa lamaffaarratti argamti. Kun mallattoo hiyyummaa zaahira badhee mul'aturraayi. Gara fakkeenya dhimma fayyaatii wal qabatu dhaabbilee fayyaatii yoo ilaalle hospitaalli xiqqaan waa'ee dhaabbilee fayyaa xixiqqarraa qabee kiliinikarraa qabee haga hospitaala gurguddaatti dhibamtootaa fi baay'ina uummata Afrikaa keessa jiraatuun wal madaaluufuu waan dubbatanii afaanitti namaa toluu miti jedhama. Gara hiyyummaatii yoo fudhanne fakkeenyaaf Koongoo biyya Koongoo yoo fudhanne uummanni Koongoo keessa jiraatu parsantaan 60 akka baankiin idil addunyaa galmeessetti guyyaa isaanii doolaara 2.15 oola. Uummanni Koongoo keessa jiraatu parsantaan 60 jechuudha. Sababni isaa waraanaa fi hiyyummaa bara dheeraa isirra turerraayi. Koongoon waraana waggaa 30 oliif isirra tureen caccabdee burkutooftee har'a lammiin isiin qabdu parsantaan 60 guyyatti doolaara 2.15 jidduu kanaan jiraata jechuun hiyyummarraa gara beelaatti sadarkaa gadi aanarra jira jechuudha. Dhugumatti Afrikaa keessa kallattii diinagdeetiin oomishtummaatiin kallattii waan silaa ilma namaa jiraachisuuf bu'uuraalee misoomaatiin wal qabatu konkolaataa qofa osoo hin taane waan akka daandii tolchuu mana barumsa gahaa hospitaalota dhimma fayyaatiin wal qabatan irratti Afrikaan addunyaarraa gara dhumaa jirti. Teknooloojiidhaanis intarneeta fayyadamuudhaan akkasuma teknooloojii haarawaa AI amma dhufe kanaan
gara duubaarratti argamti. Meeshootiin dulloomaan kabar irraa dhume gara Afrikaatti gatama akka nama meeshaa mana keessa fayyadamee balfa yookiin qoshaashaatti gadi haru Afrikaatti gadi harama ture. Hagar'aatti kana keessa jirti. Hiyyummaa Afrikaa keessa waan jirtaniif, waan keessa jiraattaniif, waan argitaniif qorannoo addunyaa isin himuun hin barbaachisu. Isin mataa keessaan ni beektu. Gara qabxii lammaffaatti yoo tarkaanfanne qabeenya Afrikaan akka addunyaatti qabdu qabeenya uumamaa haa ilaallu. Afrikaan ardiilee addunyaa keessa jiran keessaa qabeenya uumamaatiin akka addunyaatti tokkoffaadha. Kan eenyullee mamuu mormuu fi shakkullee hin danda'u. Qorannoolee addunyaati. Fakkeenya dhimma waa'ee qonna lafaa haa ilaallu. Qonni addunyaan tun hirkattummaadhaan sadarkaa wantoota addunyaan tun ittiin jiraattu keessaa qonna. Akka qorannoon akeekutti lafti qonnaaf ta'u hektaara biiliyoona 1.5 addunyaarratti argama. Kana keessa lafti qonnaa Afrikaa keessa jiru parsantaan 60 ka addunyaa guuturraa parsantaan 60 Afrikaa keessatti argama. Biyya lafa qonnaa gahaa fi dachaa lammii baay'ina as keessa jiraatu gahu caalu qabaataa garuu qamadii fi garbuu bituudhaan waan nyaatan alarraa gara Afrikaatti galchuudhaan waggaatti doolaar Ameerikaa biliyoona 35 alatti dhangalaafti jedhama. Qabeenya uumamaa Rabbiin isii badhaase keessa gara albuudaati yoo ilaalle wantoonni silaa addunyaan tun fayyadamtu parsantaa 90 keessattuu oomisha konkolaataatiif oomisha mobaayilaa addunyaan tun guutuun harkaa qabduun wantoonni albuuda jedhamu kan mobaayilii irraa hojjetamu baatiriin konkolaataa irraa hojjetamu harki 90 Afrikaa keessatti argama. Fakkeenyaaf Koongoon qofti pilaatiniyeemii baatiriin irraa hojjetamu parsantaan 60 isitti argama. Waa'ee gara albuudaa fakkeenya warqii dhangala'aa fi warqii gogaa jedhamu fakkeenya almaazii warqiiwwan adda addaa biyyoota keessatti Aljeeriyaa biyyoota akka Naayijeeriyaa Jazaa'ir afaan Arabiitti kan jennu jechuun Aljeeriyaa Maaliin biyyoonni akka Koongoo warqii fi wantoota reef dubbanne pilaatiniyeemii qabaachuudhaan sadarkaa addunyaa keessaa parsantaan 60 akka addunyaatti biyyoota maqaa dhahe kana keessatti argama. Warqiidhaan South Afrikaan yookiin Afrikaan kibbaa Suudaan biyyoota warqiidhaan badhaadhan keessaa akka addunyaatti beekamu. Garuu jireenya warqii isii keessaa osoo haramu jiruu dhoqqee jiraatu. Jiruu dhalli namaa hin jiraanne jiraatu. Fakkeenyaaf qabeenya gara humna namaatitti yoo ceene qabeenya addunyaa kanaa meeshaa albuuda lafaa qotan qofaa miti. Oomisha oomishanii gurguranii galiin isaa mallaqaan namaa deebi'u qofaa miti. Meeshaan diinagdee guddichi ilma namaati. Warqii kan baasu nama malee warqiin nama hin baasu. Kanaaf ilmi namaa warqii caala. Albuudni takkaa ilma namaa barbaadee hin beeku. Ilma namaatu albuuda barbaadee baasa. Qabeenyi guddicha addunyaa kanaa dhala namaati. Qabeenya kana qabaatuudhaan addunyaarraa Afrikaan sadarkaa ol aanaa irra jirti. Ilmi namaa Afrikaa keessa jiru biiliyoona 1.4. Kana keessaa parsantaan 60 dargaggoota umriin isaanii waggaa 25 fi 25 gadiiti. Qabeenyi parsantaa 60 osoo gara investimentii fi hojiiwwan daldalaa, hojiiwwan oomishtummaatti bobbaafame akkuma isin hundi keessan beektan Chaayinaan ilma namaa akka kophaa biyya tokkootti qabaachuudhaan sadarkaa addunyaa ol aanaa irra jirti. Biiliyoona 1.3 haga 1.4 qabdi ilma namaa Chaayinaan. Ilma namaa isii keessa jiraatu hunda gara hojiitti waan bobbaafteef har'a ardii nuti jiraannu tana keessa qabeenyaan Ameerikatti tan aantu kokkee Ameerikaa qabdee har'a kallattii waraanaatiin siyaasaatiin wantoota silaa teknoolojii jedhamu Ameerikaa huutee harkaa qabdu Chaayinaadha. Ilma namaa baay'ina sadiitti fayyadamteeti. Afrikaan humna namaa qabaachuudhaanis sadarkaa hagana gahu qabdi. Qabeenya Afrikaan uumamaan qabdu albuudota irraa humna namaa irraa fakkeenyaaf akka reef dubbannetti lafa qonnaa bal'aa akka qabdu Afrikaadha jenne. Wantoota silaa qabeenya
osoo itti fayyadamanii gara qabeenyaatti jijjiirame hiyyummaa Afrikaa irraa kaasu keessaa Afrikaan qabdu keessaa tokko laggeeni. Lagni guddichi Afrikaa keessa jiru tokko laga Kongooti. Kongoon laga addunyaa keessaa baay'ina bishaanii qabaachuun laga Amaazonitti aanu Kongoo keessarraa bahee biyyoota Afrikaa hedduu keessa qaxxaamuree garba Atlaantikitti dhangala'a. Bishaan kun gadi fageenyi isaa iddoo gariitti meetira 220 gadi fagaata jedhama. Baay'ina bishaan laga kana keessa jirurraa garba Atlaantikitti ho'i dhangala'u bishaan kun kiiloomeetirii hedduu dhandhama sooqidda bishaan baharaa jijjiiree gara bishaan mi'aa jireenya ilma namaatiif ta'utti jijjiiree jedhama. Baay'ina garba Atlaantikitti ho'i bu'u. Bishaan Kongoo keessa dhangala'u. Bishaan kun osoo gara humna ifaa elektirikaatti jijjiirame Afrikaa guutuu harka sadi keessa harki tokko Afrikaa guutuu mana Afrikaa keessa jiraatu ilma namaa biliyoona 1.4 jiraatu kana hunda isaa golaa fagicha isaa ibsa jedhama. Garuu harki guddaan lammiin Afrikaa keessa jiraatu dukkana keessa jiraata hagarraa ibiddaa fi aararraa achi siquu hin dandeenye. Akkuma biyya keenyarraa qabdanii beektanitti jechuudha. Bosonni somba Afrikaa jedhamu bosona Kongoo ka jedhamu bosona guddicha ardiin tun qabdu keessaa bosona Amaazonitti aanee bosona naannoo bosona daggala roobaa ka dhoqqee fi hafuurri isaa urgaa'u ka sagalee mukaatii fi bineensota gura keetiin dhageettu. Somba Afrikaa kan dhikkisu jechuun beekamu Kongoo keessatti argama naannoo bishaan laga kanaatti. Kun hundi osoo gara diinagdee fi oomishtummaatti jijjiirame Afrikaa beelaa fi dukkana keessaa baasa jedhama. Qabeenya kan hunda osoo qabdu Afrikaa maaltu hiyyoomse? Kuni qabxii gara sadaffaa nu ceesisa. Afrikaan qabeenya hagana gahu osoo qabdu maaliif hiyyummaa guddaa kana baadhatte? Afrikaan badhaasa rabbiin uumamaan lafa ishee badhaase jalaa fi gubbaan bal'inaan osoo qabdu maaliif sanduuqa sadaqaa addunyaa taati? Har'a saaxinii sadaqaa jedhamuun yookiin sanduuqa deeggarsaa jedhamuun beekamte addunyaa biratti. Ni hiyyoomte moo irratti hojjetame hiyyoomfamte Afrikaan? Wantoota Afrikaa hiyyoomsan keessaa tokkoffaan qorannoon addunyaatii fi hundi keessanillee beektan koloneeffannaadha. Biyyoota Afrikaa keessa jiran keessaa biyyi haleellaan kaballaan dhiitichi koloneeffannaa hin dhaqqabin biyya lama qofa. San keessaa biyya teenya Itoophiyaadha. Itoophiyaanis waggoota 3 hanga 4tti jidduu kanatti koloneeffatamtee turte garuu cabsite ofirraa baafte. Koloniin Afrikaa haguuge kun wayita dhufee biyya tokko qabatu. Kolonii Ingilaand biyyoota gara hedduu of jalatti cabse. Kolonii Faransaay ka Ingiliiz waggoota 100 lakkaa'amu Afrikaa irra gattaa'e biyyi tokko wayita dhufee ardii tokko koloneeffatu biyya san ijaaruufi miti. Summi isaa achitti gatuufi biyya san koloneeffatuuf jalqaboonni ati gochuu qabdu ummata afaan tokko haasawu ummata aadaa fi duudhaa tokko qabu bakka lamatti murtee walitti garagalchuu qabda. San malee umriin keessiin dheeratu. Waraana keessoo uumtee ufumaa biyyi dur garaa tokko ilmaan biyya tokko akka jarri daaraa wal godhan goote humna isaanii cabsuu qabda. Jalqaba koloniin dhufee biyya tokko qubachuuf wantoota kana gochuu qaba. San booda ilmaan biyya sanii akka jarri barumsa bu'aa qabu hin baranne gochuudhaan barumsa ijarraa haqu. Barumsa zulmii fi cunqursaa guddicha duudarra fe'ame kana akka jarri ofirratti